hojjettoonni korporeeshinii humna elektirikaa Itoophiyaa sababa oromummaa isaanii qofaan qe'ee isaaniirraa buqqaafaman korporeeshinichi haal duree tokko malee gara naannoo Somaaliyaatti akka deebinuuf dhiibbaa cimaa irratti godhaa jira jedhan. Hojjettoonni kunneen hojii isaaniirraa ce'uun miindaas dhorkatamuun haala ulfaataa keessummeessaa jiraachuu ibsane yihuun ingidaa akka itti aansisaniif dhiyeesse. Hojjettoota korporeeshinii humna elektirikaa Itoophiyaa naannoo Somaaliyaatti ramadamanii hojii idilee isaaniirraa turan keessaa 37 sababa oromummaa isaaniin addatti fu'amanii baatii afuriin dura naannicha keessaa ari'atamaniiru. Battalaa sababa eenyummaa isaaniin addatti fu'amanii naannicha akka gadi lakkisaniif dirqaman irraa eegalee hojii isaaniirraa ce'uun rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jiraachuus dubbataniiru. Wayita hojii keenya irraa ari'atamnetti korporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa beeksifneerraa kan jedhan hojjettoonni kunniin deebiin yeroos nuuf kenname hamma rakkoon nageenyaa mudate furmaata argatutti gara maatii keessanitti deebi'aa mana turaa kan jedhudha jedhan. Korporeeshinichi baatii sadiif miindaa isaanii kaffalaa fi turuusaas dubbataniiru. Yeroo ammaa garuu hojii keessanitti deebitan malee miindaan isiniif kaffalamu hin jiru sababa jedhuun miindaan irraa dhaabbatee jiraachuu dubbatan. Rakkoo cimaaf saaxilamanii jiraachuus yaada OMN'f kennaniin ibsaniiru. Gara maatii keessatti gara waan tokko murtaa'utti Oromiyaa Sumaalee keessatti waan tokko murtaa'utti gara maatii keessatti deemaa jiraadha. Namoota keessatti irraa dubbatamee ture beekta. Inni gara nu kaffalaa turan amma garuu kan kee kanaan irraa dhaabanii jiru minjaa. Maaliif dhaabne jedhan? Biyyi nagaa ta'eera waan ta'eef uummatni nutti nagaa jira waan ta'eef gara hojiitti deebi'aa. Iddoo hojii keessatti deebi'aa kan jiru. Baay'inni keessan hammam taatu? Baay'inni keenya nama 37dha. Korporeeshinichi naannolee lameen gidduutti nageenya buusuuf hojiin qabatamaan hojjetame tokkollee bakka hin jirretti haalli nageenyaa tasgabbaa'eera gara naannoo Somaaleetti deebi'aa jechuunsaa yaada sirrii miti jechuun qeeqan. Naannoo Somaalee keessatti duraanis taanaan sababa oromummaa keenyaan addatti dhiibbaalee garaagaraa nurratti raawwatameera kan jedhan hojjettoonni kunniin naannoo Somaalee keessatti afaan Oromoo dubbachuun nuuf hin eeyyamamu waraqaan eenyummeessaa odaa ofirraa qabu yoo nu harkatti argames dubbiidha jedhu. Ammas taanaan haalli naannoo Somaalee keessa jiru dhalattoota Oromoof balaafamaa ta'uun osoo beekamu rakkoo naannolee lameen gidduutti mudateef furmaanni qabatamaan taa'e tokkollee osoo hin jiraatin garasitti akka deebinuuf korporeeshinichi dhiibbaa nurratti gochuunsaa sirrii miti jechuun komataniiru. Lammummaa keenyaa teessisee qaba. Ilaalcha gaarii kun hundumaa keenya jechuudha. Mattaawqaa keenya mattaawqaa Oromoo jedhu odaa kan ofirraa fuunee agarsiisuu hin dandeenyu. Lammataa immoo afaan Oromoo biyya keessatti dubbachuu hin dandeenyu. Sadarkaa waan hundumaa bakka ta'e guddaa kanatti jedhu maalummaa keenya osoo jiraachaa ture duruma yoo isheetti dubbee waliin ga'e. Amma immoo dhiibbaa mana ga'u nurra ga'e dhiibbaa mana ga'u nurra ga'e raawwate gadi biyya keessatti deebi'ee hojjechuun barbaadu biyya keenya keessatti deebi'ee ogummaa qabnu jiraachuu barbaadna. Kan uummanni isheen nu qabee kana lammii keenya hundumtuu nu qabee kan beekamu kan nu beeksisuu lammii keenya kan nu qabee bulchaa barbaadu jira bakkaani. Rakkoon kun furmaata akka argatuuf hojii gaggeessitoota korporeeshinichaa irraa eegalee qaamolee dhimmi ilaallatu biroottis eeyyannullee qaama rakkoo keenya dhagee furmaata nuuf kaa'u hin arganne yaaliin keenya garuu itti fufaa jedhaniiru. Godina Arsii Lixaanaa Arsii Nageellatti kan argamu dhaabbanni investimentii Food and PLC jedhamu keessatti olaantummaan ilmaan Tigraay mul'ataa jiru dargaggootni naannichaa dhaabbaticha keessatti carraa hojii akka hin arganne daangeessaa jiraachuu jiraattonni komatan. Qeerroon naannichaa komii isaanii qaama dhaga'uu dhabuudhaan tarkaanfii fudhataniin waraana raayyaa ittisa wayyaaniin adamfamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif gabaasan dabalata gabaasa kanaa Abdusalaam Sana keettaatti dhiyeessa. Sirnootni dhufa dabraan saamicha qabeenya Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa turuun waanuma beekamuudha. Mootummaan Wayyaanes erga teessoo qabatee kaasee saamicha gurguddaa gaggeessaa kan bahe yoo ta'u, dameewwan saamicha keessaa inni tokko saamicha lafa Oromiyaati. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageelleetti lafti qonnaan bultoota baay'ee buqqisuun maqaa investimentiin fudhatame hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa kan hin jirre ta'uu jiraattotni beeksisan. Maqaa investara biyya Faransaayeen hojii investimentii horsiisa horii furdisaa fi bu'aa horii gara biyya alaa erguu irratti hojjechuuf kan fudhatame lafti investimentii kun ergaa qonnaan bultootaa fi hawaasa naannichaa fayyadamaa akka godhu waadaan erga galameen booda dhaabbatichi olaantummaa wayyaanotaa jalatti kufuun hawaasa naannichaa fayyadamaa osoo hin goone hafuu jiraattotni naannichaa dubbataniiru. Dhaabbatni abbaa qabeenyaa biyya Faransaa Itiyoophiyaan Food and Cattle PLC jedhamu kun dhalataa naannoo Tigraay kan ta'e nama obbo Daani'el Todaa jedhamuun akka hoogganamaa jiruu fi ilmaan Oromoo naannichaa dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa irraa ogummaa dhaabbatichi barbaaduun eebbifamuun dhaabbaticha keessatti dorgomanii tajaajiluufis carraa dhabaniiru. Lafti uummataa kun abbaa qabeenyaa kanaaf dabarfamee yoo kennamu hawaasa naannichaa akka fayyadamaa taasisuu fi dargaggoota naannichaaf carraa hojii akka uumu waadaan galamus qabatamaan lafa irratti wanti mul'atu akka hin jirre jiraataan naannicha irraa dubbifne OMN itti himeera. Dhiyeenya kana amma
waggaa tokko amma reefu gahaa jira indeessarri biyya Faransaay tokko Ruusel Teelii kan jedhamu tokko jira. Horsiisa beeladaa irratti ni indeessi jedhee horii furdisee gara beeladaatti erguu akkasumas bu'aa fi beeladaa kana biratti godhee milki godhee piroosesii kan jiran tokko jira. Kanneen piroosesii godhee gara beeladaatti erguu lafa qotee nyaata beeladaa oomishuu sanyii beeladaa naannawa san jiru improve gochuu fooyyessuu kana irratti hojjechaa ture. Kana hojjedha jedhee seenee hojii dhabdummaa naannaa kana jirus nan balleessaa yaada jedhuun seenee inni gaafa seenee jechuudha. Haa ta'u malee hojii tokkollee waan amma ijoollee saboota naannaa san jiranii fi osoo argitanii ijoolleen amma ogummaa Afrikaan salaabii kana keessatti ogummaan jiru ogummaa fayyaa beeladaati kan barsiifamaa kana keessaa fi sadarkaa leeveliiti. Ijoolleen baratanii naannoo sanii digriidhaanis dippiloomaadhaanis dipaartimentii garaagaraatiin injiinaringiidhaanis veterinarii meedisiiniidhaanis animaal heelzii sadarkaa leeveliitiinis waan adda addaatiin baratanii bahanii naannoo sana keessatti gaafa akkuma hojjetan biyya keenya keessa carraan hojiin jiru dhiphaadha. Hojii yeroo gaafatan muka muruu boolla qotuu hojii marri waan hin fakkaanne tokkodha kan bira hirmaatan jira hundi isaanii biyya. Mallataan naannoo sanii waardiyaa irraa kan hafe jechuudha. Isaan ispoortii termaal waardiyaa ta'uu mala. Irra guddaan namaa waardiyaadha inni kun hojjetaa hojii ilaala. Yeroo dheeraa irra deddeebianii gaafatanii ijoolleen qaamaan dhaqanii gaafatan jiru CV galchanii arumti mataan koo CV galcheen ture. Gaafa CV kana galchan ni ilaallaa በኋላ እንደውልላችኋለን ነው ሲገደም ወጋሪ ቆጋን ተረፈ ነገር ማለት ነው ጀተነ ስለማኑ ትግራይ ሳነ ትግራይ ተንበሳሚታ ሳነ ሰለሞን ሰይን ሰላም አማረ ቢራም ተቆ ወጋናን ሳነ ተወለ ይከላል ይችላል ፈረንጆ ተገለጠ ነው ጀተነ Dhaabbatichi yeroo ammaa daangaa lafa isaa babal'ifachuun qabeenya uummataa saamaa jiraachuu kan dubbatu namni nuti dubbifne kun uummatni naannichaa investimentii sanarraa faayidaa tokkollee argataa kan hin jirre ta'uu ibsaniiru. Qeerroon naannichaa dabaa fi danqaa maqaa investimentii kanaan isaan irra ga'uun obsa fixachuun gaafa ammajii 23,2010 namoota dhaabbaticha kana keessatti shiraxatan irratti tarkaanfii fudhachuun kan dubbate jiraatan sababuma kanaanis waraanni raayyaa dargaggoota rasaasaan haleeluu fi namni hedduun hidhaman. Investimentiin faayidaa uummataa fi hawaasaa naannoo san jiru fayyadu osoo qabu investimentii horsiisaa fi furdisaa horii godina Arsii lixaa naannawaa kolleejii Alaageetti hojjetame kanarraa fayyadamuun ilmaan Tigraay sirnicha da'oo godhatan ta'uu hawaasa komachiiseera. Kibxata kaleessa simannaan goota Oromoo mana hidhaa wayyaan irraa bahee obbo Dhaqqabaa Waariyoof Arsii lixaa magaalaa Dodolaatti taasifame. Jiraattonni magaalaa Dodolaa kennaa addaa goota kanaaf akka laatan Oromiyaa miidiyaa neetworkiif gabaasan. Sirna simannaa magaalaa Dodolaatti gaggeeffame kana irratti abbootii gadaa fi artistoonni Oromoo kan akka Fayyisaa Furii fi Qeerroon argamuudhaan simannaa kana adda taasisanii gabaasa kana akka itti aantu isiniif dhiyeessina. Simannaan gootota Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee irraa gadi lakkifamaniif taasifamaa jiru haala oowwaa ta'een cimee itti fufeeti jira. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaan mana hidhaa mootummaa Itoophiyaatti guuramanii dararamaa jiran keessaa qabsoo hawaasaatiin namoonni muraasni gadi dhiifamuun ni yaadatama. Gootota mana hidhaarraa gadi lakkifaman kanaaf uummanni Oromoo fi Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti argaman simannaa adda addaa godhee fi haamilee isaanii jajjabeessuu irratti argamu. Haaluma kanaan gurraandhala 6 bara 2018 kibxata kaleessaa akka godina Arsii lixaatti qeerroon magaalaa Dodolaa sabboona Oromoo mana hidhaarraa bahan obbo Dhaqqabaa Waariyoo daawwachuutu dhaga'ama. Guyyaa kaleessa godina Arsii lixaa magaalaa Dodolaa irraa qeerroon magaalaa Dodolaa wajjateen obbo Dhaqqabaa Waariyoo jedhama yookaan Jeneraal Dhaqqabaa Waariyoo jedhama. Isaan simannaadhaaf magaalaa keenyarraa imallee jiila obbo Sibbiruu biyyeetiin hoogganam qabsaa'aa keenya gootota keenya simachuudhaaf gara deemneera. Akka aadaa Oromootitti wachuu isa jedhamu isallee uffisnee kennaa isaaniif hoolaa kennineera. Hoolaa fi wachuu san uffisneerraa artistoonni keenyallee jirti abbootiin gadaallee waliin jiranii. Gammachuun dhagamee qoodamuudhaaf guyyaa kaleessaatti deemneera jechuudha. Sirna simannaa magaalaa Dodolaatti gaggeeffame kana irratti abbootii gadaa fi artistoonni Oromoo kan akka Fayyisaa Furii qeerroo waliin argamuudhaan simannaa kana adda taasisan. Kanumaan wal qabatee jiraattonni magaalatti hirmaannaa guyyaa kaleessaa dursuun kennaa addaa obbo Dhaqqabaa Waariyootiif kennan. Jaalalaa fi gammachuu hiikamuu goota kanaa irraa ka'uudhaan jiraattonni godina Arsii magaalaa Dodolaa akkasumas qeerroon gurmaa'anii kennaa addaa kana kan taasisan yeroo ta'u kana malees jiraattonni kennaa kana laachuudhaaf magaalaa Dodolaatti galma hawaasni itti walga'etti obbo Dhaqqabaa simatuudhaan
sirnicha bifa adda taheen miidhagsanii ija odeessicharraan dhaqqabe. Oromiyaa keessatti sa'oota 24 keessatti balaan konkolaataa 12 mudatee jiraachuun dhaga'ame. Balaan kun godina Gujii, Shawaa fi Jimmafatti kan mudatee wayita ta'u, lubbuun namoota hedduu dabruu fi qabeenya hedduunis qisaasamuun beekame. Usmaan Abdulatiif akka heddaanatu isiniif dhiyeessa. Hanqinoota misooma bu'uuraatiin wal qabatee rakkooleen yeroo gara yerootti biyyattii keessatti mudatan gaaga'ama lubbuu namaatiin hangafee miidhaa adda addaa lammiilee irratti dhaqqabsiisaa jiraniin keessattuu hanqina daandiitiin wal qabatee rakkooleen mul'atan baay'achaa dhufuun akka sadarkaa biyyaatti yaaddeessaa ta'utti argama. Naannoo Oromiyaa keessaa sa'a 24tti balaawwan konkolaataa 12 mudatanii jiraachuu maddeen addeessan. Balaawwan kaleessaa fi dheengadda mudatan kunneen caalmatti hanqina bu'uuraa tiraafikii naannichi qabuun akka uumaman jiraattonni himan. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti balaa kanaan lubbuun namaa kan dabarte wayita taatu bootteen boba'aa fe'ee deemaa ture konkolaataa Ayisuuzuun walitti bu'anii jiran. Balichaan konkolaachisaan boottee fi namni biraa tokko konkolaataa waliin gubatanii lubbuun isaanii baraaramuu hin dandeenye. Balaan konkolaataa biraa sadii kan lubbuun namaa itti dabarte godina addaa aanaa Sulultaattis mudatee jira. Balichaan namoota 9 miidhaan cimaan namoota 4 ammoo miidhaan salphaan dhaqqabee akka jiru dubbatan. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaattis konkolaataan garagalee balaan mudatee jira. Balichaan namni tokko akka du'ee fi kunneen hafan irratti miidhaan cimaan gahuun ibsame. Haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa aanaa Coraatti konkolaataa garagaleen wal qabatee balaan cimaan mudatee jira. Qabeenyi hedduunis qisaasamuu himan. Hanqina jirurraa kan ka'e balaa irra deddeebiin mudatu qaamni mootummaa ifatti hanqinoota konkolaachisaa miliqsan to'atuu dhabee hanqina konkolaachisaati isaantu akka malee ari'aa ture yookiin if eeggannoon hin socho'in jedhee fudhachuunsaa qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Araddootaa fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti hawaasni rakkoo karaatiin wal qabatee gaaffiin inni kaasu xiyyeeffannoo keessa galuu dhabuun lafarra harkifatuun miidhaa hamaaf isaan saaxilaa jira. Nagayaan bobbahanii galuun hawaasatti gaafii taataanaan galmi kaayamee fi karoorri raawwatamus kan hin jirre ta'uun ifa. Dhimma jiraachuu fi du'uu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa caalmatti dhimma kana xiyyeeffannootti deebisee hojjechuu qaban dhaamsa uummataati. Koreen jidduu galeessaa Oppiidiyoo marii tibbana magaalaa Adaamaatti taasisaa tureen pireezidaantii biyyattii duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaaf faayidaa pireezidaantiin biyyattii argachuu qabuuf malu guutuuf irratti waliif galaniiti jiru. Haaluma kanaan Dr. Nageessoodhaaf ji'atti minjaan qarshii 30,000 murteessuun gabaafame. Usmaan Baayyoo immoo akka itti aanutti isin dhiyeessa. Koreen giddu galeessa Oppiidiyoo tibbana magaalaa Adaamaatti marii ta'aa tureen dhimmoota keessoo dhaabichaa irratti mari'achaa akka turan gabaafameera. Marima kana bu'uura godhachuudhaan pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaaf faayidaalee isaaniif malan guutuudhaaf irratti waliigaluun murteessuun isaanii himameera. Dr. Nagaasoo Gidaadaa mindaa soorama ji'atti birrii 2,295 argachaa kan ture yoo ta'u, pireezidaantii biyyattii ta'uun aangootti kan dhufan bara 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggoota 7 pireezidaantummaadhaan biyyattii bulchaniiru. Ergangoo kana gadi dhiisanis faayidaan pireezidaantii biyyattiitiin malu waggoota 4 isaaniif kennamaa turus erga gaafa dhuunfaadhaan dorgomanii paarlamaa biyyattii seenaniin booda faayidaa heeraan isaaniif malu cufaa mootummaa wayyaanee irraa kutuun jireenya gadadootiif saaxilamaniitiin turaniiru. Dr. Nagaasoon faayidaa argachuu malan dhabuudhaan waggoota dheeraadhaaf iyyachaa turanis faayidaa silaa akka pireezidaantii biyya sanatti heeraan isaaniif eeyyamamoo osoo hin argatiin rakkoo jabduu keessa akka turan yaada saba himaalee garagaraatiif kennaatiin turaniin ragaa ba'aniiru. Murteen koreen giddu galeessa dhaadhiyoo dabarse kun Dr. Nagaasoo Gidaadaaf konkolaataan akka isaaniif bitamu baasii wal'aansa yaalaa biyya keessaa fi alattis guutumatti kan guutanii fi akkasumas wanta ittiin jiraatan mindaan ji'aan birrii 30,000 akka isaaniif kennamu ta'uu gabaasaaleen achirraa ba'an ibsu. Dr. Nagaasoon gama isaaniitti waggoota 13 booda bulchiinsi Oppiidiyoo amma jiru murtee akkasii dabarsuu isaanii dinqisiifachuun galateeffataniiru. Sadarkaa mootummaatti immoo mirgi akkanaa qabamuuf hin godha jedheen abdachaa ture hin goone ammammaatti. Edaa hogganoonni ammaa kun hojii gaggeessituun ammaa kun kana itti yaadanii naaquu qabanii kana murteessuu isaaniitiif sanatti himame kana naa murteessuu isaaniitiif rilii baay'een gammade. Kan inni gammadaa jiru akkanatti fakkaatutti deemsa haarumsaatu dhufaa jira natti fakkaata. Waa'ee koo duwwaatu hin ta'in waan adda addaa irratti nan hordofa. Baay'een itti gammadaa jira. Kana itti fufuutu irra jira jedhee. Kan malaammaltummaan shakkamaa ture pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaan aangoo gadi dhiisuuf fedhii agarsiisuu aangawoonni biyyattii beeksisan. Pireezidaantichi taayitaa gadi dhiisuu isaaniin dura hegeree jireenya isaaniif haal duree kaayaniis jaame gabaasa BBC Badrii Yuusuftu dubbisa.
Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa aangoo gadhiisuuf fedhii agarsiisan. Kan dhimma malaammaltummaan shakkamaa turan Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa dhiibbaalee kallattiilee garaagaraa fi qeeqa irratti dhihaataa jirurraa aangoo gadhiisuuf fedhii agarsiisuu isaanii maddeen gabaasan. Garuu pirezidaantichi aangoo gadhiisuun dura dhimma hegeree isaan irratti eegumsi akka godhamuuf haalduree kaayan. Yoo haalduree amansiisa irratti waliif galan Jaakob Zumaa taayitarraa bu'uuf qophii ta'uu isaanii marsariitiin South Africans Time jedhamu gabaasa isaatiin eeree jira. Gama biraatiin paarlamaan biyyattii dhimma biyyattii addessaa tahe irratti pirezidaantichi akka ibsa kennan karoorfamee ture yeroo biratti dabarsee jira. Gama biraatiin walgahiin dhaabbataa koree hojii raawwachiiftuu biyyattii ji'a gurraandhalaa kana gaafa 17 bara 2018 geggeeffamuuf kan jiru ta'uu hoogganaan paartii biyya bulchaa jiru ANC obbo Siriil Ramaphosa mirkaneessan. Dhaabbanni Nelson Mandeellaa jedhamu ammoo Zuuman aangoo gadhiisuu qabaa jedhe. Sababni isaa erga taayitatti dhufanii saamicha ulfaatan qabeenya uummatarra gahee jira jechuun balaaleffate. Paartiileen siyaasaa biyyattii yeroo garagaratti pirezidaantichi teessuma olaanaa biyyattirraa akka ka'an irra deddeebi'uun gaafatanis caalmaa sagaleetiin paarlamaa keessatti yaadni isaanii kufaa ture. Maddeen keessaa akka gabaasanitti ammoo pirezidaanti Zuuman yoo taayitarraa bu'an himanni kamuu kan irratti